ቲክቶኪን ይሳ ማልቴ ጀላ ጉበቴ በእናታችሁ ዴቢሳ ፊ ያላፊ ያሳዝናል በጣም ሊሳ ያቦ ወረ ኮመንቲ ከናበር አካውንቲ nama deebisuuf itti himaa fi namni deebisu ni jira bar haa yaalanii fi warri komantii nama kafarsiisa eegalee barmaakush warri komantii ana qofa kafarsiisuu dadhabanii bar anaa fi haadha faaxee isin dhageenyu nuti mas mataan dhaabbatan malee isin dhagawan faan wayda biifa biiftu akkam jirta my habibti kornisa irraa footootti isin jiru guys maal je biifaaye network isi ti maal isa network hinqabdu biiftu amma daga maal keessa intisa lak manuma keessan jira sagaleen tee akkuma tokkotti kar jetti bar network da agarsiisa network thank you imuye ማኒ ጅርተ የኔ ቆንጆ ብሬዱ ሀቢብቲ ያ ሀቢብቲ የኔ ፍቅር አገም ጅርተ jira duka maal jirtas jala badeemi sagaleen sifu jirta deerta maanaan bilbiltu atisa ani naga qaba wallahi fayya alhamdulillah natu si bilbila maanaan bilbileen baddee bar jechuun oggaa si baqabeen ture sagalee laale oggaa sitti mijatee atu naa bilbilta deemaa zimjee ansi kaaye bar telegiraamaan sagalee si kaayeen ture bar naa deebistee jirta nagarree wallahi si deebiseen ture kaza ከዛ ምን ከዛ በቃ ወጋ አንቺ እኔ መስልክ ስልክ እንደወል
Haseetii Habiibtii jirtaa? Bilbiltuus rakkoon qabu bilbilee. Ayyee Abbaan manaa hiyya nama firiidamii beeku nama akkasitti wanti ija'u miti. Haati haal. Neetworkiin keenya hojjetu boo. Neetworkiin qabdu biiftu. በቃ ቻው። Neetworkiin hedduus cinqaa jira bar. Akkam poolisii ibsishaan akka. Neetworkiin kan kee oh my goodness no. Oh my goodness akka malee. Ayyi. Shashamani kennani ormi inaalu dhufe jalatee achi tafe. Bakka በጣም ነው የምወዳችሁ ጋይስ ሄዱን ስንጃለጣ ነጋንቲ ቱራ ወለቲ ዴብና ጥቅሾ ቦዳ ማን ከኝ ቀበና ይጀራ ዱፍኔ ሞቅ 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 ጎና hem beetanii shaa goona. Maaki firii Maammed Bayaan maal ta'ee jee gaafataa jira barnaa galuutti naan galle baran. Viidiyoo mummurameen arkee miidiyaa kana keessa hin jiru'an. Sinigalee miidiyaa irra hin jiru'an amma lafarra hin jira sa'a kanatti. Lafarra hin jira miidiyaa irra hin jiru. Sa'a miidiyaa viidiyoo mummuramee arkitee garuu akka diraamatti paartii 1 paartii 2 jee warra koomentii jala deemee yoo laale malee naan galu anammoo akkas godhuu hin danda'u. Biiziidha. Paartii 1 paartii 2 jee laalu san hin danda'u guys. So kanaafuu maal ta'e jee isin gaafataa jira baran. TikTokii jalaa guban. Okay, TikTokii jalaa yoo guban namni TikTokii banuu danda'u. Nama cimaa TikTokii banuu danda'u hin beekan. Nama sanii waliin wal qunnamsiisa. Nama saniin wal qunnamsiisa akka bansiisuu danda'u gochuun hin danda'an. Okay? Itti maasan gochuu hin dandeenya. Ayyeen hin dhufa. Kabraawo maaliif poolisii maaliif qabdee garuu maal balleesseeti? Akkoo Maammed Bayaan duuba mana hidhaa jira akkamitti nama TikTokii bansiisu sana wajjii wal qunnamsiisuu danda'a? Mana hidhatti wal qunnamsiisa moo? Mana hidhaa jiran jettani amma kunoo mana hidhaa. Akkoo mana hidhaati aboo hagzee mana hidhaati bahee mucaa TikTokii banu Itoophiyaa keessa jira. Mucaa jabaa tokko jira kan nama hundaafuu banee jechuudha. Kiyya qofa dadhabe. I hope hin banaaf jee yaada mucaan. Nama hedduudhaaf waan banee jiruuf ni banaa fi isa saniin wal qunnamsiisa waan ta'eef keessaa naa dubbisu yoo akka ani immoo hin dubbisa jee akkaawuntiin isaatu cufaadha hin jiru akkaawuntiin isaa. Yoo TikTokiidhaaf akkasitti TikTokii I don't know annaan galle waan ta'e waan naan galle irraa dubbachuun fedhu
Mahammad Bayaan nama hedduu kabajuu fi nama hedduu jaaladhu tokko. Wallahi geemii isaatiifuu dhufee na dubbisee ture keessaan inna. Kanaafuu waan dandeenyu tiktookiif yoo akkasitti boo'u jiraatu ta'e aaruu jiraatu ta'e sirreessisuu fi akka namni sirreessuuf gargaaruun hin danda'a. Because tiktookiin nam jalaa yoo gubate gana amma geemii taphatu jira waan ta'eef geemii beellamaatis qabatee waan jiruuf nama tiktookiin irraa gubateetu waa'ee tiktookii beeka jechuudha. Nama rakkatee harkeetu rakkina namaa hubataa jedhaniimi. So kanaafuu yoo saniif akkana ta'uu jiraate an nama isa wal qunnamsiisuu hin danda'a jechuudha. Meeriyee jirta? Naa'omee foontii nama baneef nama naa'omee faaf baneen beekaa bar mucaa saniin beekaa nambara isaan hin qaba yoo ka barbaadu ta'e ani nama sana ijoo mucaa walitti dhiyaadha waan ta'eef hin dubbisaaf. Aramaakii hin dabbara maltu dabbara habiibtii maltu dabbara. Miskiina gaafa hidhamee biyee gaafadhuuf makush. Isin garuu warri koomantii kun yooma hafuura baafattan garuu guyyaa hafuura baafattan ni qabdan isa torbaan guyyaa amma fakkeenyaaf torbaan keessaa torbaan guyyaa torba qabaami. Egaa baatiin tokko immoo torbaan afur qabaami. Baatii tokko guutuu nu barreessitanii koomantii. Torbaan guutuu yoo barreessitan torbaan baatiin takka guyyaa afur torbaan afur qabdii miree baatii guutuu koomantuu barreessan yoom irratti baatan garuu isin jechuun yoom hafuura fudhattan. Akkanaa kun osoo jaarsa jirafu jirullee koomantii barreessa. Gizee sana harki kan kee qomaata deebee ganda nafxanya galu teessan jechuudha. Nagarreechawallee ni irftu sadu. Gizuma hundi barreessaa noodina harki waan takka barate nama nyaataa bar. Nama nyaata isin galee gizee barattan hin dhiistan. Amma nama sagalee waraabuu danda'u jira. Nama barreeffama feene faatu jira isin galee amma nama sagalee tokko amma nin beeka namoota akkasii jechuun namoota waliin haasa'u keessaa. Yoon itti barreesse sagaluma bilbila sagaluma maali jenna barreessuun barbaadan jechuudha. Dhabanii osoo hin ta'in wallaalanii osoo hin ta'in hin dhufuuf habaratan salphumatti sagalee kaa'uu qofa. Kammoo barreeffama qofa malee sagalee osoo du'e kaayyoo ittiin keenya jira akka waan ati sagalee isaa kana fuutee bikka biraa geessu deemtuu takkatti barreeffamuma ka barreessu ara sagalee kaa hin kaa'an barreeffamuma barreessan namoonni akkasii namoota bakka harki isaanii barreeffama irratti baratan jechuudha bakka ganamaa galgala bikka deemanitti waa barreessu qofa hafuura fudhadhaa wallaahi harki nama qurxamaa. Dayyuu sanaan jee tokko anta wallaahi arraba torbaan meeqana garree wallaahi kun arra arkee gana bad laayifii kanatti namni tuffatamaa barne beekani garuu gizee viidiyoo poost gootan hawaasa si arrabsuunis nama wanis waliin geessu jechuudha.
namaanis waan hin loltu. Anama barreeffama aman arge arraba. Because commenti yoo waa post godhe jala deemee ilaalu ani. በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ኦ ረቢ ሶዳዱ ነማ ከያና ፈረንጂን ጉድ ጀቲን እንኳን ደዩ ሳሚቲቲ ምን አይነቱ ነው ይሄ? ጉድ ጀቲን ወላሂ ነማ ከያና ፈረንጂኖ ኦሮሞን አዚ ደዩ ሰነማኝት ደዩ ሰነምን ጀደሙ ጋይስ ለምን ያከም ደዩ ሰነማንጃ ደዩ ሰጀቹን በር nama waa takka hin beekne jechuudha. Nama bakka minimum nama waa takka hin beekne nama akkuma garaa haadhaa keessaa ba'e jechuudha bara.